Kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Dirree Barnootaa nagaa keessanii nageenyi badhaadhaa akkam jirtan? Nageenyi isiniif haa baay'atu jedheera. Kun tuutoriyaalii koorsii loojikii irratti afaan Oromootiin isiniif laatamudha. Egaan tuutoriyaalii keenyaan paartii jalqabaatiin chaaptar 1 koorsii loojikii toopikii introduction to philosophy jedhu walakkeessinee turre. Paartii lammaffaa kanaan ammoo iddoo dhaabannirraa itti fufuudhaan chaaptarii 1 kan goolabnu ta'a. Hamma dhumaatti nafaana turan affeerraa kooti. Aksiyooloojiidha. Damee filoozofii inni sadaffaan. Paartii jalqabaa keessatti dameewwan filoozofii, meetaafiiziksii fi epistimoloojii ilaalleerra. Inni sadaffaa irratti ilaallu aksiyooloojiidha. Axiology derived from Greek words etymologically jechuudha yookaan maddisa jecha Giriikii axios jedhurraa kan dhufedha. Maal jechuudha? Value or worth jechuu keenya gatii waan tokkoof kenninu yookaan value jechuu keenya. Logos jechuun akkuma beeknu study yookaan qo'achuu jechuudha. Kanaaf bakka tokkotti yommuu finnu the study of value or worth of something value yookaan worth gatii wanta tokkoo qo'achuu jechuu keenya axiology yommuu jennu. Axiology is literally the study of value of worth of something. Axiology asks the philosophical questions of values that deal with notions of what a person or society regards as good or preferable such as. Egaa axiyooloojiin hawaasa tokko keessatti yookaan soosaayitii tokko keessatti wanti gaariin, wanti good ta'e yookaan wanti filatamaan, wanti wayyu maal akka ta'e kan qo'atu jechuudha. Philosophical question armaan gadii kana gaafata. What is a value? Value yommuu jennu worth jechuu keenya. Isseetii ishee jenna afaan Amaariffaatiin. Value maal jechuudha? Hawaasni tokko egaa value mataa isaa qabaata. Soosaayitiin tokko isseetii mataa isaa qaba. Yookaan afaan Oromootiin duudhaa isa jennu sanadha. Hawaasni tokko duudhaa mataa isaa qaba. Where do value comes from? Value yookaan duudhaan kun eessaa dhufe? How do we justify our values? Duudhaalee keenya akkamitti justify goona? Akkamitti dhugoomsina? How do we know what is valuable? Wanta fayyadu, wanta nu fayyadu, wanta preferable ta'e tokko akkamitti beekna? What is the relationship between values and the knowledge? Hariiroon yookaan relationshipiin beekumsaa fi value gidduu jiru, duudhaawwan gidduu jiru maalidha? What kinds of values exist? Duudhaalee akkamiitu jira? Duudhaalee gosa kamtu jiraata? Can it be demonstrated that one value is better than another? Who benefits from values? Valuun tokko value isa kaanirra yookaan duudhaan tokko duudhaa kaanirra gaarii ta'uusaa mul'isuu hin dandeenya, argisiisuu hin dandeenya. Duudhaarraa eenyutu immoo fayyadama? Eenyutu fayyadamaa ta'a? Kana kan qo'atu egaa axiyooloojiidha jechuudha. Well, damee filoozofii axiyooloojii jedhamudha. There are 3 different areas of axiology. Axiyooloojiin mataan isaatiin iddoo saditti qooduu hin dandeenya. Ethics, aesthetics, social or philosophic, political philosophy jennee jechuudha. Ethicsiin just bal'inaan kan laallu ta'a. Ethiksiin maal akka ta'e, aesthetikiin maal akka ta'e, social or political philosophy maal akka ta'e ilaalla bal'inaani. Ethics is philosophical study of principles used to judge human action as good, bad, or right or wrong. Amala namaa tokko kan ittiin judge goonudha. Yookaan amala namaa tokko gaarii yookaan badaa ta'uusaa, sirrii yookaan dogongora ta'uusaa kan ittiin judge goonu philosophical studyidha ethiksiin jechuudha. Mooraalii yommuu jenne just wanti tokko gaariidha yookaan badaadha jenne kan judge goonu mooraalii jedhama.
Yommuu philosophical study ta'e immoo qo'annoo yookaan qorannoo philosophii yommuu ta'u immoo itiksii ta'a. Hubadhaa garaagarummaa mooraalii fi itiksii gidduu jiru. Mooraaliin amala tokko, human conductii tokko yookaan human actionii tokko gudiidha yookaan baadiidha jennee judge gochuudhuma. Qo'annoo biraan hin gaafatu jechuudha. Itiksii gaafa jennu ammoo philosophical study dha jechuudha. Philosophical study about good or bad or right or wrong. Normative ethics. Ethiksiin mataa isaatiin iddoo sadiitti yookaan sanaa olitti qoodamuu danda'a. Normative ethics inni damee ethicsii keessaa inni tokko. Barnoota moral koorsii moral and ethics irratti bal'inaan waa'ee normative ethicsii, waa'ee meta ethics, applied ethicsii laaltaniittu jedheen yaada yookaan immoo ganaa barachuu dandeessu. Freshmaanii yommuu fudhattan jechuudha. Normative ethiksiin damee ethicsii ta'e jechuudha. Waa'ee normii kan qo'atudha. Waa'ee normii kan qo'atudha. Achi jalatti immoo dameewwan adda addaa qaba. Fakkeenyaaf teleological ethiksiin hin jira. Teleological yommuu jennu consequentialist kan jennudha. Maal jechuu keenya wanti tokko baadiidha yookaan gudiidha jennee judge kan goonu consequence isaa irratti hundoofneeti. Consequence isaa gaarii yoo ta'e wanti suni gudiidha yookaan gaariidha jechuudha. Consequence isaa baadii yoo ta'e ammoo wanti sun baadiidha kan jedhamudha. Theologically mataan isaa achi jalatti iddoo adda addaatti qoodama. Achi jalatti universalismiin jira, egoismiin jira, altruismiin jira. Fakkeenyaaf universalismii yommuu jennu teleological ethics ta'e jechuudha. Greatest happiness for greatest people ideology jedhudha. Maal jechuudha? Wanti tokko gudiidha kan jedhamu yommuu inni happiness yookaan gammachuu guddaa nama baay'eedhaaf fidedha. Yookaan achi baadiidha wanti suni. Fakkeenyaan tokko isin ibsuudhaaf namoonni 5 dhukkubsatanii mana yaalaa deemu jedhaati yaada. Namoonni 5 dhukkubsatanii mana yaalaa yommuu deeman namni tokko immoo namni fayyaan jira jennu mana yaalaa san keessa namni 6ffaani. Kanaaf doktorri jechuudha. Namoonni 5 suni tokko ija dhukkubsata. Tokko ijji isaa kun hojiin ala taateetti jedha yaada. Rabbiin godhini. Tokko immoo onnee isaatu hojiin ala ta'e. Tokko immoo kalee isaatu hojiin ala ta'e. 5 isaanii qaama tokko hojiin ala ta'e. Qaama tokko dhukkubsatanii jedha yaada. Kanaaf doktorri jechuudha nama fayyaa sana ajjeesa amma. Nama fayyaa sana ajjeeseetu maal godha? Ija isaa keessaa baasee isa ijji isaa hojiin ala ta'eef kenna. Onnee isaas immoo keessaa baasee nama fayyaa sana keessa jechuudha nama fayyaa sana ajjeesee raawwatte. Onnee isaa keessaa baasee isa onnee dhukkubsatuuf kenna. Kalee isaas keessaa baasee isa kalee dhukkubsatu sanaaf kenna. Qaamota isaa keessaa yaaseetu jara sana fayyisaa jechuudha. Nama tokko ajjeesee nama meeqa fayyisee? Nama 5 fayyiseera. Just greatest people nama baay'ee oolcheera jechuudha. Nama tokko sacrifice godhe nama baay'ee fayyiseera. Akka universalismiitti namichi kun gaarii hojjetee jechuudha. Teleological ethics jala ta'e akka universalismiitti namni kun waan gaarii hojjete. Sababni isaas nama baay'eedhaaf gammachuu baay'ee fide waan ta'eef. Akka egoismiitti immoo selfish. Do what is worthy for you. Waan si fayyadu qofa hojjedhuudha akka egoismiitti. Yoo kana achi waan si fayyadne tokko yommuu hojjette baadiidha jechuudha wanti sun. Consequence isaa yoo si fayyadate. Yes, akka teleological ethics beeziin isaanii maalidha? End justifies means akka dansan. Karuma barbaadde irra deemi. Consequence isaa gaarii taanaan ati moraalii gudiidha. Right thing hojjette waan gaarii hojjetteedha. Kana jechuun hattees, saamtees, ajjeeftees, gubboo mattaa nyaattees haa ta'u duroomiidha. Yoo duroomte durummaan keessuu waan gaariidha. Consequence isaa gaariidha.
Kan laalamu konsiikwensiidha malee miinsii mini karaa irra deemte miniidha. Akka teoloojikaaliitiksitti jechuudha. Koorsii sanarratti ilaaluu hin dandeessu. Deontoloojikaaliin ammoo you have a moral duty, moral obligation. Miinsii keetitu laalama. Means justifies end jedhu isaan ammoo. Kana jechuun karaa ati irra deemtetu laalamaadha. Malee konsikwensii mini. Moral duty qabda waan tokko gochuu yookaan gochuu dhiisuu. Noormiitu si ajaja. Fakkeenyaaf duroomuu yoo barbaadde saamuu hin qabdudha. Ajjeesuu hin qabdudha. Mattaa nyaachuu hin qabdu. Karaan ati irra deemtee duroomte sun hin laalama. Akka deontoloojikaaliitiksitti jechuudha. Akka virchuutiksitti ammoo kwaalitiitu laalama. Kwaalitiidha. Virchuutiksiin irratti xiyyeeffatu kwaaliti yookaan excellence jechuu keenya. Yommuu jennu maal jechuudha? Fakkeenyaaf namni tokko kwalitii daddafee haasa'u, kwalitii namaaf yaaduu, kwalitii akkamii, kwalitii wayi qabaachuu qabaadha akka virchuutiksiitti. Kwalitii qilxifinnaa. Isaan sun egaa gudiidha jechuudha. Kwalitiiwwan sunniin gudii jedhamu. Kwalitiin ammoo fakkeenyaaf dafanii aaru, nacnaacaa ta'u, dafanii dhiphachuu. Isaan suniin ammoo baadiidha. Kwalitii lamaatu laalamaadha. Gudi yookaan baad jettee waan tokko jaj gochuudhaaf kwalitii isaa laaliidha. Meta-ethics. Damee etiksii keessaa meta-etiksiidha inni tokko. Beyond the etiksiidha qaammanni kun ammoo. Etiksiin kan inni qo'atu just wanti tokko gudii fi baadii ta'uusaa yookaan raayitii fi roongii ta'uudha jenneerra. Meta-etiksiin ammoo maaliif gudii ta'e? Wanti kun maaliif baadii ta'e? Akkamitti baadii ta'e? Akkamitti gudii ta'e? Jedhee gadi fageesse etiksiidhaan achitti kan qo'atudha jechuudha. Applied ethics yommuu jennu ammoo damee yookaan biraanchii etiksii ta'e applied eticsiin ethical principle fiildiiwwan adda addaa irratti applied kan godhu jechuu keenya. Fakkeenyaaf yommuu ilaaltan applied ethics jalatti jechuudha ideology akkamiitu jira? Euthanasia or mercy killing ideology jedhamutu jira. Maal jechuudha akka filoosofii kanaatti? Euthanasia yommuu jennu namni fiixee du'aarra jiru tokko. Kana jechuun namni garmalee dhukkubsatee fayyuudhaaf baay'ee haala rakkisaarra jiru tokko, fayyuu hin dandeenye tokko, namni abdii hin qabne tokko maal jedhuun isaanii hopeless person jedhuun. Nama abdii fixate tokko. Namni suni gargaarsa doktoraatiin du'uu qaba. Mirga du'uu qaba. Gargaarsa hakiimaatiin du'uudhaaf mirga qaba. Falaasama jedhudha euthanasia. Mirga yommuu jedhan maal jechuu isaaniitti tarii namni sun jechuudha cimina dhukkuba isaatirraan yookaan dhukkubni isaa sun garmalee hammaachuurraan kan ka'e ofiin of ajjeesuu dadhabuu danda'a. Ofiin of ajjeesuuf humna hin qabu ta'a. Kanaaf gargaarsa doktoraatiin du'uu qaba. Du'uudhaaf mirga qabaadha. Akka euthanasia-tti jechuudha. Abortion immoo yommuu fudhattan ulfa baasuun jechuudha. Abortion yookaan ulfa baasuun maalidha jedhu? Abortion is the relief of human from unwanted burden jedhu. The relief of woman from unwanted burden yommuu ulfa baasuun dubartii tokko ba'aa hin taane irraa buusuudha. Dubartii tokko ba'aa hin taane obbaafachiisuudha. Ulfa baasuun filoosofii akkasiiti. Applied ethiksiin applied etiksii keessatti applied godhuudha jechuudha isa kana. Abortion fakkii adultery immoo yommuu fudhattan sagaagalummaa yookaan zimmuutii isa jennu kana jechuudha. Sex before marriage. Wanti tokko adultery kan jedhamu walqunnamtii saalaa kan maaliin dura kan gaa'ilaan dura. Naaf akka etiksii tokko tokkotti namni tokko anxiety yookaan dhiphina irraa bilisa bahuudhaaf akka filannootti gargaaramuu fayyadamuu qaba. Adultery yookaan sagaagalummaa jechuudha. Naaf meta-etiksiin pirinsipiliiwwan etiksii tokko yommuu applied godhu jechuu keenya. Well, inni lammaffaan asheetikiidha. Inni lammaffaan dameen axiyoolojii jalatti kan argamu jechuudha asheetikiidha. Asheetikii yommuu jennu saayinsii waa'ee bareedinaa qo'atudha. Asheetikii the theory of beauty. Waa'ee bareedinaa.
Egaa bareedina yoo isin hin jedhe isin amma waan adda addaa yaaddu waan akkata adda addaatiin kan namni hundu. Studies particular value of our artistic and aesthetic experience. Artistic work wantoonni nuti artistic warra ta'an hojiiwwan aartiitiif value nuti ilaannu gatii nuti ilaannu waa'ee isaaniitti jechuudha aesthetic yommuu jennu. Deals with beauty bareedinaa wajjin wal qabata, aartii wajjin wal qabata, bashannanaa wajjin enjoyment, emotional values, perception and the matter of taste and the sentiment. The following are typical aesthetic questions. Gaaffiiwwan armaan gadii kaasa aesthetikiin what is art? Aartiin maalidha? Bareedinnoo maalidha? What is beauty? Bareedinaa fi aartii gidduu hariiroon jira. What is the relationship between art and the beauty? What is the connection between art, beauty and the truth? Dhugaa hariiroo aartii fi beauty gidduu bareedina gidduu hariiroon jira waan jedhu qo'ata. Aesthetikiin jechuudha. Bareedina wanta tokko akkamitti ibsitu isin? Gaafumaa keessaniif deebisa. Namoonni tokko bareedinni qualityidha jedhu. Just wanti quality qabu bareedadha namoonni jedhan tokko jiru. Namoonni jedhan tokko jiru. Wanta tokko bareedadha gaariidha. Aartiin tokko. Aartii immoo kan bal'isnee yaaduu dandeenya. Aartiin baay'eetu jira. Kanaaf aesthetikii walumaa galatti waa'ee beauty kan qo'atudha. Kan biraa social or political philosophy dha. Kana jechuun maal jechuudha? Philosophy damee soshaalii irratti yemmuu applied goonu yookaan immoo waa'ee social science yemmuu philosophize goonu jechuu keenya. Damee philosophy ta'e jalatti argama. Axiology jalatti kan argamudha. Axiology jalatti kan argamudha. Studies about of the values judgment operating in civil society. Civil society tokko keessatti yookaan hawaasa siviilii tokko keessatti value judgmentii operate gochuu jechuudha. The following questions are some of the major social political philosophy primarily deals with. Gaaffiiwwan armaan gadii kana kaasa social or political philosophy jechuudha. Kana jechuun maal jechuu keenya? Philosophy eessatti applied gochuu keenya? Economy keessatti. Hawaasa economyidha. What economic system is best? Economic systemiin gaariin isa akkam? Economic systemii beektu hin ture. Command maalii san kan jennu san jechuudha. Kamtu gaariidha? Mixed economy tu gaariidha moo command economy tu gaariidha moo free market economy tu gaariidha? Jennee kan qo'annu jechuudha philosophers kan godhu. What form of government is best? Formii government yookaan formii mootummaa kamtu gaariidha? Unitaryidha moo federalismidha moo kan biraa form of government adda addaatti jira miti. What is justice or injustice? Haqni yookaan wanti haqa hin taane tokko injustice maalidha? What makes an action or judgment just unjust? Wanta tokko justidha yookaan unjust jennee kanii akkamitti judge gochuu dandeenyadha? Akkamitti murteessuu dandeenya? What is society? Society dhumti maalidha? Does society exist? Society exist hin ta'a yookaan argama? Yoo hin argama ta'e akkamitti existent ta'a yookaan akkamitti argama? How are civil society and the government come to exist? Civil society fi mootummaan akkamitti wajjin jiraata? Civil society NGO fa'aa dabalatee jechuudha. Are we obliged to obey all laws of the state? Seera biyyi baaftu kamuu eeguudhaaf dirqama qabna. What is purpose of government? Kayyomti mootummaa maalidha? Mootummaan maaliif dhaabate? Kun social philosophy dha jechuudha. Baay'ee gaarii. Egaa inni nuti ilaalle tokko jurisprudensii dha. Damee philosophy keessaa jurisprudensii dha. Jurisprudensiin saayinsii waa'ee seeraa qoratudha. Waa'ee falaasama seeraa nature of law kan qo'atudha. Isatti dabalachuu hin dandeessan akkasumatti. Importance of learning philosophy. Philosophy barachuun maaliif nu gargaara? Saayinsii falaasamaa kana barachuun maaliif nu gargaara? Intellectual and behavioral independence. Sammuudhaan amalaan akka of dandeenye intellectually independent akka ta'an.
eenyu irratti akka hin sammuun keenya kun beekaa akka ta'u nu gargaara filoozofiin. Reflective self awareness jechuunis hamma beeknuyyuu akka of barru of beeku self knowledge self awareness. Flexibility just waan tokko maalidha flexibility yommuu jennu bakka yaada namaa hin fudhanna yaada keenyas reflect goona malee gittiriin taanu jechuudha. Yommuu filoozofii baran tarii beekumsi ani qabadhee jiru kun sirrii miti ta'a jennee yaada namaa hin fudhannaa jechuudha. Cal jennee miti baay'isoo kan fudhanne evaluate gooneeti gamaggamneeti. Yaada keenyas immoo reflect goona. Kanaaf reflexibility keenya nuuf guddisa filoozofiin. Tolerance nama tokko tolerate akka goonu kan akka dandeenyu nu gargaara. Open mindedness sammuu bana open mindedness waa baruudhaaf sammuun keenya akka qophaa'u sammuun keenya akka reedii ta'u nu gargaara. Creative and critical thinking gad fageessinee akka yaadnu fagootti akka yaadnuu fi creative akka ta'an dandeettii waa uumuu akka qabaannu nu gargaara filoozofiin. Yommuu maal wajjinii grasped with perennial problems that exist in this world jennee irra miti issuuwwan sanaa wajjin yookaan gaaffilee furmaata hin argan gaaffilee wal falmisiisoo issuuwwan wal falmisiisoo ta'an wajjin yommuu grasped goonu yookaan yommuu wallaansoo wal qabnu sana achi keessa maaltu jira jechuudha waa uumuutu jira creative waan create gochuu jira gad fageessinee yaadna. Philosophiin sanaaf nu gargaara. Conceptualizing and well thought out value systems help us to deal with uncertainty of living. Egaa addunyaa keenya keessa wanti tokko maalidha? Uncertainty dha. Waan gara fuula duraatti ta'u hin beeknu. Uncertainty dhaan kan guuttedha addunyaan keenya. Wanta gara fuula duraatti ta'u wanta gadheen yoo jiraate ta'e dursinee akka tilmaamnee irraa ofe waan akkasiitiifaa nu gargaara philosophy barachuun jechuudha. Well, by the way, loojikiin jechuudha branch yookaan damee philosophyiti. Unity itti aanu keessatti sirriitti ilaalla. Unity lammaffaa keessatti just xiqqoo laallee darbina. Asitti loojikiin jechuudha akka branch philosophy keessaa isa tokkotti. Logic is the study or theory of principle of right reasoning. Logic yommuu jennu kamaa jechuu keenya theory is the study or theory of principle of right reasoning. Yommuu waan tokko sababeessinu yommuu waan tokko yaadnu akkamitti akka akkaataa sirrii ta'een waa'ee right reasoningidha. Logicin kan inni qo'atu waa'ee argumentiidha. Formulating right reasoning principle of reasoning and developing scientific methods of evaluating and the validity, soundness of argument. Logic jalatti wantoonni nuti cover goonu wantoota kana maradha. Validity, soundness of argument. Argumentiin tokko sound yookaan unsound ta'uusaa akkamitti akka evaluate goonu. Akkamitti akka validity isaa jechuunis valididha moo invalididha jennee akkamitti akka evaluate goonu. Argumentuun mataan isaa maal akka ta'e arguu gochuun jechuun maal jechuu akka ta'e loojikii keessatti loojikiin waa'ee kanaa kan qo'atudha. Gaaffiiwwan akkasii kana kaasa. Argumentii tokko valid yookaan invalid wanti godhan wantoonni taasisan maalidha? Sound argument kan jedhamu immoo maalidha? Premisii fi conclusionii gidduu hariiroo akkamiitu jira? Akkamitti immoo argumentii formulate goona yookaan construct goona. Argumentii immoo akkamitti evaluate goona yookaan akkamitti gamaggamna. Faalaasii jechuun maal jechuu akka ta'e kana hundumaa kan qo'atu loojikiidha. Unity lammaffaa keessatti loojikiin maal akka ta'e bal'inaan kan laallu ta'a. Waa'ee faalaasii ammoo unity xaanu keessatti faalaasii jechuun maal akka ta'e kan laallu ta'a. Faalaasii defect yommuu namni tokko immoo haasa'u yookiin yommuu barreessu faalaasii uuma. Faalaasiin maal akka ta'es unity waan itti aanan keessatti paartii waan itti aananiin kan walii wajjin laallu ta'a. Walumaa gala tuutooriyaaliin keenya har'aa ishee kana fakkaatti. Baay'ee galatoomaa ulfaadha. Hamma ammatti YouTube chaanaalii Dirree Barnootaa
Subscribe warri hin godhe please ammuma subscribe godha. Maatii ta'aa isiniin jedha. Nagaan naaf turaa. Iddoo jirtanitti kutaawwan biyyaa jirtanitti nagaa qabaadhaa. Bye bye.